dhaggeeffatoota keenya kabajamoota akkam jirtan wannin shariixa kana keessatti isiniif waraabuu fedhu kitaaba mabaadi'ul islaam jedhu kanin afaan oromoodhatti deebise itti dhiyaadha. Islaama jechuun waan rabbiin itti ajaje hunda dalaganii waan inni irraa dhoowwe hundarraa dhoowwamu dura dhaabbatu'uu male'etti takka moromu'uu male'etti wanni amantiin teenya islaaman yaamamteef isaatu takka diin kanaatu dubbii rabbii dhagayu jechuuf kan jibbansi keessa hin jirre takka diddaan dubbii rabbii keessa hin jirre